Godinichis weerara kana to'achuuf carraaqqii gochaa akka jiru beeksiseera. Hanga ammaatti oomisha lafa hektaara 1,175 irra jiru guutummaatti kan mancaase yoo ta'u, hawaannisichi lafa hektaara 17,500 irra buufatee akka jiru waajjira qajeelfamaa qonnaaf qabeenya uumamaa obbo Aansiyaa Liyyuu ibsuu isaanii Addis Chakkol gabaaseera. Gabaasa jiru Tujubee dhiyeesse. Harargee dhiyaa aanaalee 4 keessatti kan mudate weerara hawaannisaa to'achuuf yaalii gochaa jiraachuusaaf mootummaan naannoo Oromiyaas deeggarsa barbaachisu gochaafii kan jiru ta'uu itti gaafatamaan qajeelcha qabeenya qonnaaf uumamaa obbo Anis Aliyyii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. አራቱ ወረዳ ዶባ ጭሮ ሚኤሶና ጡሉ ነው ያው የተከሰተው aanaalee 4 dobbaa ciroo mi'eessoof xolloo keessatti kan mul'ate. Mi'eessoof ciroo ka jiru to'atameera. Dobbaa immoo hanga tokkotu jira. Xolloos bakka murtaa'ee jira. Sanaafis qophee xumurree gamasitti socho'aa jirra. Ogeessi bobba'eera. Keemikaalli barbaachisus dhiyaateera. Weerarri kun addaan ciccitee dhufa. Innaan nuti sakaan to'annu bifa haaraadhaan boodaan dhufa. Yaadduun keenya kanaa jedhan. Weerarri hawaannisaa sun lafa bal'aa waliin ga'us obbo Anis akka jedhanitti miidhaan ni dhaqqabsiise garuu hanga weerara sanaa miti. Uummati dursee dammaqiinsa waan qabuuf jecha to'achuun danda'ameera jedhan. Miidhaan hanga ammaatti dhaqqabes midhaan hektaara 1,175 miidhe jedhaniiru. Walumaa gala hektaara 17,500 irra weerarri kun yoo buufatu keemikaala mootummaan biifurra hubannoof hirmaannaa hawaasaatu caala jechuudhaan waamicha dabarsan. Weerarri hawaannisaa biyyattii gama bahaa Tigraay, bahaa Amaaraa, bahaa Oromiyaa, Affaariif Somaalee keessatti miidhaa hamaa kan dhaqqabsiise yoo ta'u, Diree Dhawaa keessattis hanga tokko mul'ateera. Weerara kana to'achuuf naannoleen sadarkaa adda addaatti tattaaffii gochaa akka jiran yoo ta'u, mootummaa federaalaa biraa garuu naannolee deeggaruu bira taree hanga yoonaa waan jedhamin jiru jedha Addis Chakkol Diree Dhawaarraa. Itoophiyaa keessatti kittaannaa shamarranii hambisuuf qooda olaanaa fudhatanii kan hojjetaa turan akkasumas qabsooftuun mirga dhala namaaf qorattuu kan ta'an Dr. Boggaalesh Gabree dhukkubsatanii kaleessa du'aan boqochuun isaanii ibsamee jira. Dr. Boggaalesh as Yuunaayitid Isteetsi wal'aansa fayyaa argataa eeggachuuranii booda wixata kaleessaa halkan du'aan boqotan. Du'a haadholiif daa'immanii gama dhabamsiisuun hospitaala jaalanii tajaajila kennaa akka turan ta'uun dubbatameera. Hojiiwwan garaagaraa gaggeessaniifis badhaasa sadarkaa adda addaa argataniiru. Qabeenya uumamaa gama kunuunsuunis hojjetaa akka turan ta'uu dubbi himaan godina Kambaataaf Xambaaroo obbo Zalaalem Dastaa ibsuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Walgahii 23ffaan kan koree hayyootaaf aangoota gameeyyii mootummoota biyyoota Afrikaa bahaa har'a masaraa mootummaa Asmaraa keessatti jalqabamee jira. Walgahiin guyyaa 3 turu kana ka qopheesse Koomishina Dinagdee Tokkummaa Mootummootaa fi mootummaa Eertiraa ta'uun beekamee jira. Ministiriin Haajaalaa Eertiraa Osmaan Saaleh haasawa baniinsaa godhaniin walitti bu'iinsa waggootii 20 booda gaafa Afrikaa keessatti qilleensi abdii qilleensa'uu jalqabuusaa fi walta'iinsa nagaaf tasgabbiin bu'uu dubbatan. Biyyoota Afrikaa keessatti daldala dinagdee argamuun Afrikaan badhaadhinaan guutamte arguun fedhaa akka jedhan immoo Koomishina Dinagdee Afrikaarraa Veeraa Songuwee turan. Mata duree walga'ii kanaas Afrikaa bahaa keessatti gamtoomanii biyyootaaf carraa haarawaa banuu ka jedhu ta'uun ibsameera. Waraana Ameerikaa Afrikaa keessa jiruuf jeneraala sadarkaa olaanaa akka ta'an Steefan Townsend kibxata har'aa Somaaliyaa daawwatanii jiru. Kunis hoogganoota waliin wal arguudhaan leellistoota biyyootii gaanfa Afrikaa keessaa irratti duula gaggeeffamu irratti mari'achuuf akka ta'e ibsameera. Hoogganaan waaltaa ajajaa waraanaa kan Ameerikaa Afrikoom kun akka jedhutti gareen shororkeessota leellistoota Islaamaa fi Alshabaab irratti duula waraanaa Ameerikaan gaggeessitu hangam jijjiirama akka fide ilaaluuf jiran. Isaan kun michooma keenya kan barbaadan Afrikaadhaaf rakkisoo ta'uu dubbatan. Oduun keenya kanuma. Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barreessaa fi qondaala ABO obbo Daawud Ibsaan hoogganamu obbo Yaasoo Kabbadaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 17 bara 2012 Finfinneetti hiriyaasaa obbo Gammachuu Ifaa waliin humnoota mootummaan qabamuu maatiif hiriyaan isaanii dubbatanii jiru. Lameenuu dhaddachaa araadaa kan mana murtiitti dhiyaatanii
himanni abbaa torbee leenjistu jedhu irratti dhiyaatee jiraa jedhu maatileen kun. Dhimma hidhamuu namoota kanaa irratti qaama mootummaarraa deebii argachuudhaaf jecha guyyootaaf deddeebisee carraaqeyyuu kan ibsa naaf kennuuf eeyyame hin jiruu jetti Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa kunooti. Barreessaa fi qondaalli adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu obbo Yaasoo Kabbadaa fi hiriyaan isaa obbo Ifaa Gammachuu onkoloolessa 17 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Finfinnee bakka kiiloo 4 jedhamutti humnoota nageenyaa magaalaatiin to'atamuu isaanii hiriyaa fi maatiin isaanii dubbataniiru. Hiriyaan obbo Yaasoo kan nageenya kootiif hin sodaadha maqaa koo hin waaminaa jedhan raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti guyyaa obbo Yaasoon qabaman laaqana waliin nyaachuuf wal beellamanii akka eegaa turan dubbataniiru. Naannoo isaa jaawura akka qabame hiriyaa isaa wajjin hojii idileerra jiru kitaaba barreessuuf nama wal argaa turanii ijiitii hojjechuuf kitaaba tokko barreessaa ture akkan beekutti ijiitii boona jedhanitti naannoo irraa kiiloo kana turan ganama haga isaa afurii achi booda bilbileetiin laaqana nyaatee yaameen ture. Akkasii gara madaalamuu gama walii kanatti yaameen dhufaan jira qo'ee nama fideenaan jedha naannoo isaa jaawara akka gaafan eegu as naannoo sameen hoteelii kana eeginaan jedhee achi dhaabbataan ture. Eegaa kudhan booda naannoo isaa 20 kun isaa 7 jechuudha. Nagahee gaafan bilbilli kan dalagu isaa 7 irratti achi seenes bilbila isaaniitiin asitti nagalchanii makiina wajjin as nagalchanii Kina qabatee ture keessa. Gaafaan asii dhaqee cheekii godhu asii soostanyaa bakka jedhamu maakalaawwi cinaa achi galchanii tura. Akka namni kun jedhanitti Yaasoo dabalatee namoonni 4 galmee tokkoon himataman keessaa obbo Yaasoo fi Ifaan mana murtii dhaddacha araadaa irratti dhiyaatanii abbaa torbee leenjistuu jechuun himatamneerraa jechuun natti man jedhan. Haati warraa obbo Ifaa Gammachuu aadde Seenaa Sabbooqaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti manni jireenyaa isaanii magaalaa Bishooftuuti kan obbo Ifaa waliin keessa jiraatan. Garuu guyyaa qabaman sana Finfinnee gahanii deebi'uudhaaf himatanii akka ba'an dubbataniiru. Konkolaataa Yaasootiin osoo deemaa jiranuu naannoo kiiloo 4tti qabamneedha. Finfinnee kan deemes Awaash Baankiif beeksisa hojjetee ture. Awaash Baankiin ispoonsara beeksisa sana waan hojjeteefis qarshii beeksisa itti hojjete sanaaf akka kaffaltii akka fudhatuuf kan inni deeme. Odoo lafa kaffaltichaa fudhachuu sana hin deemnidha karaa irratti kan inni qaban. Yaasoo wajjin hiriyummaa qabu moo maaliif wal argan? Durumaa taatee hiriyoota isaanii jaala qabsoo isaatii yeroo dheeraa dura hojii wajjin hojjetaa turanii. Amma garuu dhimma hiriyummaa malee dhimma hojii waa wajjin hin qaban. Ifaan erga dhimma siyaasaa dhiisee dhimma hojii mataasaa hojjechuu jalqabe waggaa tokkodha. Hojii siyaasaa gonkumaa waan inni keessaa qabu jiru qaamnis beeka kana. Hojii mataasaati kan inni hojjetu erga hidhaatii ba'eetii kitaaba ragaalee abbaa biyyummaa jedhu tokko maxxanseera. Amma fiilmii ibidda dhaamute jedhu hojjetuuf olii gadi odoonni fiigaa jiruuti kan inni qabame. Haati warraa obbo Ifaa aadde Seenaan erga deesse reefu ji'a 2 ta'uu kan dubbatte jiruun isaanii harka obbo Ifaa irraa ta'uu ibseetti. Ifaan erga mana hidhaatii bahee as hojiin isaa idileen hojii aartii ta'uusaa dubbatteetti haati warraa isaanii. Hojii aartii fi walaloo fi eedela hojjeta. Namootaaf walaloo fi eedela hojjeta isadha. Itti dabaluudhaan aadde Seenaan daa'ima qabattee rakkachaa akka jirtuu fi abbaa warraa ishiillee deddeebitee gaafachuudhaaf maallaqa ittiin sochootu akka hin qabnellee dubbatteetti. Sadurammoo ani hojii warshaa dhuunfaa keessan hojjedha. Yeroo inni hidhaa turettis isuma hojjedheen isas gargaaraa ture. Erga inni hidhaatii ba'eetis amma da'umsaaf manatti galutti warshicha keessan hojjechaa jira jechuudha. Daa'ima qabadhee kana hidhee dubbachuu hin danda'u. Baay'ee waan ulfaataa keessan jira jechuudha. Waan ittiin dhaqee gaafadhus hin qabu. Waan ittiin deddeebi'ee gaafadhu miti waan ittiin jiraadhu iyyuu hin qabu. Mana keessatti nan jiraadhu mana kiraayii keessaa daa'ima qabadheetti kanan jiru. Obbo Yaasoon qondaala adda bilisummaa Oromoo keessaa isaan tokkodha kan jedhan koreen hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu. Obbo Mikaa'el Booraan akka jedhanitti humnoota tikaa mootummaatiin Finfinneetti to'atamuu isaa malee maaliif akka ta'e quba hin qabnu jedhan. Yaasoo Kabbabaa fi hiriyoota isaanii 2 Ifaa Gammachuu fi Hiyyuun Badiyyee namoota jedhamtu qabame. Amma naannoo buufata poolisii sadaffaa magaalaa Finfinnee jiru jechuu quba qabna. Odeeffannoo akkasuma qabna sababa maaliitiif akka isaan qabaman hin beeknu. Kanaaf haalli jiru baay'ee badaadha.
Dhimma hidhamuu obbo Yaasoo fi ifaa ilaalchisuudhaan poolisii magaalaa Finfinneetti koomaandar Faasikaa argachuudhaaf yaaliin guyyoota 4 taasise naaf milkoofne. Poolisiin federaalaa immoo dhimmi hidhamuu namoota kanneenii poolisii Finfinnee ilaallata. Poolisiin federaalaa harka keessaan qabu jechuun seera. Akka maatiin hidhamtootaa jedhanitti Kamisa onkoloolessa 27 bara 2012 mana murtiitti dhiyaatu obbo Yaasoo Kabbadaa fi obbo Ifaa Gammachuu. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Hiriyaa obbo Yaasoo Gammachuu Ifaa kan hin duraan jedhe dogoggora dhaggeeffattoota keenyaa dhiifama maqaan Ifaa Gammachuuti. Gara gabaasaa keenyatti aanutti ceenaa hojiin beeksisaaf dadammaqinsaa filannoo hiree murteeffannaa yookaan rifereendamii Sidaamaa har'a magaalaa Hawaasaaf aanaalee godinichaa keessatti jalqabamee jira. Gabaasaa achirraa ergametu jibeetu dhiyeessa. Murtii uummata Sidaamaaf har'a magaalaa Hawaasaaf aanaalee naannoo keessatti sochiin dadammaqinsaa geggeessamuun jalqabameera. Sidaamaan naannoo ta'ee akka ijaaramu qaamni barbaadu shafeetaa filadhaa jechuudhaan dadammaqinsa kennaa ka jiru yoo ta'u sochii kanas hoogganaa ka jiru mootummaa naannoo Sidaamaati. Bulchaan naannoo Sidaamaa obbo Dastaa Leedaamoo waltajjii masqalaatti ba'anii Sidaamaan naannoo ta'uusaa kan ittiin mirkaneessan mallattoo shafeetaa filadhaa jechuudhaan duula sana mul'inatti jalqabsiisaniiru. ሻፌታን መምረጥ ልማትንና አንድነትን መምረጥ ነው። መጪው ጊዜ ሻፌታ filachuun misoomaaf tokkummaa filachuudha. Yeroon dhufaa jiru jiraattota naannoo Sidaamaaf ifaadha. Martinuu addaddummaa malee kan qooddatu maaddii shaafeetaa filadhaa jedhan. Duulli sun har'a jalqabuutti taansee Sidaamaan naannoon haa ijaaramu gaaffii jedhu deeggaruudhaan hawaasa waltajjiitti ba'eef bulchaan naannoollee ergaa dabarsaniiru. Gama biraan dhimmi isaa dhimma filannoo waan ta'eef qaamonni fedhii adda addaa lama qaban kan irratti hirmaatan waan ta'eef naannoon kibba jala turuu jechuudhaan boordiin filannoo kan kenne mallattoo godoo qabatee duulaaf kan ba'e hanga ammaatti hin argamne. Obbo Dastaa Leedaamoo televezyiina mootummaa naannoof kaleessa ibsa kennaniin boordii filannoo waliin ta'uudhaan murtii uummataa raawwachiisuuf qophee ga'aan taasifamuusaa beeksisanii wiirtuun filannoo itti dabalaa akka eeyyamamuuf boordii filannoo gaafachuu isaanii beeksisan. Itti dabaluudhaanis qaamotii haqaaf nagaa eegumsa akkasumas taajjabdootaaf ennaa murtii uummataa itti gaafatamaaf dirqama irra jiru ilaalchisuudhaan leenjiin hubannoo kennameeraa jedhaniiru. Poolisiin magaalattis gamasaan adeemsi filannoo magaalaa Hawaasaa keessatti nagaadhaan akka geggeeffamuuf yaaddoo nageenya hanqisuuf qindoomina uummatee hojjetaa akka jiru ta'uu beeksiseera. Burkan eegaluu galmeessuu uummataa sagalee kennuu irratti boordii filannootiin leenjii kan fudhatan hojii raawwachiiftonni filannoo 5,500 gara wiirtuulee filannoo itti ramadamanii 1,692tti qajeelaniiru. Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:45 ta'aa jira dhaggeeffattoota keenyaa asii immoo waareerra daqiiqaa 45 dabree jira. Qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee Leencoo Gammachuu kanan isin affeera ittiin bohaaraa. Siyaasa yaatu koo si galchan galtu koo mirkisi maseenii siyaasa yaatu koo garaan lula osa muchan taatu silmi garaa jalai. Chillama biyo ya hortuko magalana daktare siya chillama dino wano fiko magarana raftare ya dadu sena ke ya hortuko chenar bagadite siya dasiyu nafsu wano fiko ya shema chagarite arredi ko tuka baradan arredi ko tuka galgalawari sanjita tu de bala dado jadi ko bande sajana bukiska yomre wamika enjure bukiska yomre wamika enjure anuma barnuma Chiledi mate adda tera magalana daktare siya chille man fiwa
feera magaraa daraabdee silgan silgaa yaafanna yaa hortuu koo kuttaa'ee koolulee argaa walii yaafanna yaa gachee koo darbiinaa kottuu malee harreeni kootu kaadhi baradaan harreeni kootu kaadhi galgalawaari itti sanyiin taatu bareedee karaa yaadoo jedhii kootu wandeessa jalaa bukkiska yoomire waamika eenyure bukkiska yoomire waamika eenyure anuma barnuma Leencoo Gammachuu walleessaaf guddaan galatoomsa dhaggeeffattoota keenyaa akka dhaga'aa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Siidaan gooticha Bishee Garbaaf piroojeektiileen misoomaa maqaa isaatiin moggaafaman godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuutti ijaaramuuf ka qophiitti jiramu ta'uu bulchaan godinichaa obbo Jabaa Addunyaa VOA'tti himanii jiru. Naakoor Malkaatoo obbo Jabaaf maanguddoo magaalatti dubbisuudhaan Amborraa gabaase. Piroojeektii misoomaa gootaa Bishee Garbaa keessaa siidaan gootichaa tokko ta'uu dubbatu bulchaan godina Horroo Guduruu Wallaggaa obbo Jabaa Addunyaa. Siidaan gootaa Bishee Garbaa magaalaa Shaambuutti akka ijaaramuuf dhaabbata ijaarsaa Lammii Beenyaa jedhamuun waliigalteen mallatteeffameeraas jedhan. Obbo Addunyaan kaayyoo ijaarsa siidaa kanaallee akkasitti ibsanii jiru. Goota gara dhiyaa kana keessatti biqiltuu jaarraa 19ffaa keessa goota cimaa qabsoo gurguddaa godhaa ture keessattuu sirna naftanyaa wajjin baay'ee qabsaa'ee dhumarratti goota lubbuusaa darbedha. Oromiyaan daangaa ishee akka inni kabajamuuf kana qofillee utuu hin taane sirni gadaallee akka inni itti fufuuf nama yaalii guddaa gochaa ture. Kanaaf gootota yeroo turan sana keessa goota baay'ee beekamaa waan ta'eef goota kabaja guddaa qabu, goota laphee uummataa keessa jiru, goota uummanni hundumtuu maqaa isaallee gaafa dhahanii lapheen isaa itti dhaga'amu waan ta'eef goota akkasii waan ta'eef goota keenya kaleessaa yaadachuun immoo borillee gootota haaraa gootota Oromiyaa gara fuulduraatti fuudhanii deeman horachuudhaaf waan barbaachisu. Oromiyaan goota qabdi, bootii yeroo yeroodhaan Oromoo keessatti uumamaa jira. Kanaaf iyyuu kan ammoo kan gochuu dandeenye gootota keenya kaleessaa yeroo yaadan gootota har'a uummannuuf illee hamilee guddaa ta'a waan ta'eef kanarraa kan ta'e goota kana yaadachuun siidaa isaa as magaalaa Shaambuu keessatti bakka dhaloota isaa aanaa Horroo keessatti kan namni karaa isa kana karoorfannee jirra jechuudha. Siidaan Abishee Garbaa ni dhaabbata erga jedhame kanaan dura waggaa 3 waggaa 4 duras karoora akkasii tureera. Sababa maaliif harkifate osoo hin dhaabbatiin hanga yoomitti siidaa Abishee Garbaa dhaabuudhaaf yaadamee jira? Kan jedhu sababii biraa waan tokko illee jiru sababa hooggansaati. Wanna fedhii uummataa keessa jiru kana tiifnee waan biraa irratti yeroo keenya baay'inaan xumuraa turree jirra. Kanarraa kan ka'edha malee manni isaa kaleessas fedhii kana qaba, har'as fedhii makanaadhaa qaba. Kan kana adda godhuu maalii kan jedhu kana sirriitti karoorfannee dhugaatti seenu. Baay'ee yeroo dhiyoo keessatti ji'a 3 moo ji'a 4 keessatti sochii guddaa jalqabnee sochii goonee akkamittiin maallaqa akka argannu karoorsinee akkamittiin uummata wajjin akka mari'annu karoorsinee uummata wajjin mari'annee gochaan agarsiisuu jalqabnee jechuudha. Abbaan caalbaasii kana immoo ati beekamee torban 2 keessatti yeroo dhiyoo keessatti hojiin isaa siidaa kanadha hin jalqabama. Maal of keessaa qaba siidaan sun? Siidaan kun egaa Abisheen maal ture yeroo sana kan jiru sana qorannoo gaggeessuudhaaf yaadde ture. Bifa isaarraa jalqabe meeshaa akkamii fayyadamaa ture kan jiru sana dabalate, eeboonni fayyadamaa ture dabalate, goraadeen fayyadamaa ture dabalate, fardan fayyadamaa ture dabalate. Siidaan sun immoo kan namatti bareedu baay'ee wanni isaa argitan ta'e hin beeku dizaayiniin isaa bahee jira. Akkaataan irratti lolaa sun illee dabalate. Kanaaf isa kana hundumaa fuunee Abishee ibsuu danda'a kan jedhu kanaan siidaan kun akkasittidha kan dhaabbatu jedhu. Qabiyyeen siidaa kanaa kanadha kan ta'u. Kanaaf naannoo isaatti ijaarsonni adda addaa faawuntiin yookaan wanni bishaan wanni godhanii bareedina kennaniif immoo naannoo sana jiru waan ta'eef kana fakkaatu foolshur gaafa ijaaramee dhume jedhu siidaa baay'ee bareedaadhaan wanni guddaan isaa yaadannoodha. Yaadannoo barabaraa ta'ee Abisheedhaaf jaallattu. Abisheetiif magaalaa kana keessatti akka inni seenaan akka inni isa yaadataafu akkasitti jechuudha qabiyyeen isaadha. Yeroo ammamii keessatti xumurama jedhamee eegama? Ji'a 7-8tti xumurraa jennetti kan yaadaa jiru. Siidaa goota Abishee malee maqaadhuma isaan piroojeektiin misoomaa moggaafaman kanneen biroollee akka ijaaramaniif qophiin xumurameeraa jedhan bulchaan godina Horroo Guduruu Wallaggaa. Piroojeektiin
kanaan wal qabatee jiru gara piroojeektii 4 piroojeektii 5 kan wal qabsiisnee jiru. Piroojeektiin kun piroojeektii ka'umsaati baay'ee. Piroojeektiin amma diizaayinii isaa finnee qabannee jiru tokko galma Odaa Bulluq aanaa Horroo Bulluq magaalaa Saqalaa jedhamtu. Saqalaa jechuun baay'ee Abisheetu moggaasee odeeffannoo seenaa keessatti arganneeni. Odaan Bulluq kan jedhamu Odaan Oromoon 5 qabu keessaa Odaan Bulluq isaatti argamu. Asirraa gara kiiloomeetirii 20 yookaan 25 ta'a magaalaa Shaambuurraa. Achitti jechuudha galmi aadaa kun kan ijaaramu achitti. Galma aadaa qofatu hin ta'in galmi kun galma qo'annoo bakka qorannoo aadaa seenaa uummata Wallaggaa kan ta'u aadaa naannoo dhihaa seenaa duudhaa naannoo kanaadhaa bakkatti qoratamu waan ta'uuf galmi aadaa sun hiika guddaa qabaa jechuudha. Uummata Horroo Guduruu Wallaggaatiif uummata Wallaggaa akka walii galatti uummata Oromootiif. Isa kana yeroo dhiyoo keessatti caalbaasiisaa isas baafnee jalqabaan gahee isaa horii finnee jira. Kan biraan mana barumsaati. Mana barumsaa bultii addaa kan jedhamu haalli goonee kan jedhu kuni kaayyoon isaa inni guddaan tokko kaleessa Abisheen kan inni ittiin goota ture eeboo qabatee loltuu qabatee kan inni ture. Dhaloonni kun immoo irraa gara duraanii yaa'u qalama qabatee iskiriiptoo qabatamee turame amma yaa kompiitarri jalqabamee jira. Gara jenereeshinii sardi jenereeshinii irraa gara foor jenereeshiniitti namni ce'aa jira baay'ee deemaa jira. Addunyaan baay'ee saffisaa jirti waan ta'eef dhaloonni Horroo Guduruu immoo baay'een isaanii barumsaan baay'ee beekamu. Sanaadhaa nama baran hedduu bahee baay'ee beekamtuudha. Qilleensa gaarii qabdi, bishaan gaarii qabdi, gaarii qabdi jiru. Isumaan baay'ee miidhamee jira. Godinni Quttoo isa kana kaasuudhaaf egaa tokkummaa keenyaanidha godina kana kan kaasnu. Gootota kaleessaa keenya yaadachuun keenya gootota har'a dorgomanii bahuu danda'an uumuu dandeenya jechuudha. Taasisee kilinikii baay'ee yookaan mini hospitaal kan jedhamu hospitaalli tokko jiraata hospitaala ispeeshaalaayizii ta'e akka naannoo kanaatti rakkoowwan jiru isa kanas qorannee kana yoo itti daballe jenneeti kan yaadne laayibrarii sadarkaa isaa eeggate dijitaalii kan ta'e ijaarraa inni anaawwan hundumaa keessatti maqaa Abishee Garbaatiin piroojeektoonni wal ga'anii Abishee Garbaa misoomaanis siidaadhaanis akka inni yaadatamuuf hojii jalqabneedha jechuudha. Yoomi jalqabaniiti kan hojiitti galan? Galma Odaa ji'a lamaan sadan kana keessatti caalbaasiisaa baasna kontiraaktarra dhafeerra. Siidaa kana akkuma jalqabneen wal fanoonni gochuudhaaf jechuudha. Ittaansinee bara bajataa kana keessa saayit kiliiringii bara dhufu keessa fuul paakeej hospitaala kanas isa kanas mana barumsaa kanas mootummaa guutuutti gara hojjettoonni siidaa hin xumurra. Galma giddugala aadaa immoo sadarkaa gaarii kan hin geenye waggaa 3 keessatti piroojeektoota kun xumuramuu qabu kan jibachuu akkasii qabdu. Maddi maallaqa isaaniis tarii hanga ammaatti wanti walitti qabame piroojeektii amma jalqabdaniif maallaqa amma of harkaa qabdu. Maddi maallaqa isaatii uummata karaa kamiin miidhama addaan hin qoodu. Maddi maallaqa isaatii dhalattoota biyya kanaati, uummata biyya kanaati akkasuma dhalattoota Oromiyaa hundarraa walitti dhufanidha. Most probably gaafa siidaan kun jalqabamu booda bajeticha yoo ibsine gaariidhaa kan jiru kan qabu. Obbo Daggafaa Toleeraa jaarsa biyyaati. Abisheen haala kanaan yaadatamaa jedhan miira yeroo siidaan isaa ijaaramuuf jiru kanatti dhaga'ames haala kanaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Nama goota uummata Oromoo naannoo sanaatti diinas yeroo baay'ee fakkisee uummata irraa 7 dachaa jira. Namni kun bu'aa baay'ee buusee goota naannoo uummata kanaati gootuma biyyattiiti goota Afrikaati. Kanaaf namni kun yaadatamuu qaba. Gootummaa isaa duwwaa osoo hin taane egaa instituushiniin adda addaas maqaa isaatiin dhaabbatee maqaa goota kanaan takkaan dhaloonni gara fuulduraatti jiru bu'aa inni buuse sammuu isaaniitti qabachaa barachaa akka maqaa nama kanaan ijaaramee piroojeektoonni adda addaa ijaaramee hojii irra gaafa oolu of fakkaannee of akka mataa keenyaatti yaadnee dhaloonnis akkasitti yaadee gara fuulduraatti bu'aa buusuu waan danda'u baay'ee buusa jennee yaadna. Uummannis dhiira gaariitiin namoota baay'eetu iyyuu waadaa sagadaa jira. Yoo kun ta'e isin bira dhaabbanneedha. Qotee bulaan hojjetaan akkasumas qaamni hawaasa garaa garii hundiyyuu akka hawaasa kana bira dhaabbatee piroojeektoota kana bakkaan gahu. Bulchaan godina Horroo Guduruu Wallaggaa obbo Jabaa Addunyaa xumuramuu ijaarsa piroojeektii goota Abishee Garbaaf hundumtuu gumaachuu qabaa jedhan. Namoonni siidaa Abishee Garbaa eeggaruu barbaadan gaaffii karaa adda addaa dhiyeessaa turaniiru. Galma giddugala aadaa Oromootti bakka hundumtuutti argamuu danda'utti beektota, hayyoota akkasumas dhalattoota naannichaa Oromiyaa irraa waa'ee Abishee Garbaa kan faarsan hundumaa kan jaallatan hundumaa galma giddugala aadaa Oromootti piroojeektoota kana immoo sanbata duraa dhufu gaafa 29 hin dhiyeessina. Piroojeektii kana uummataaf hin dhiyeessina. Sagantaa sanarratti akka nu argamanii aduusa adda addaa qeeqa adda addaa akka nu kennanii nu bukkee dhaabbatanii barbaanna. Dhaamsi lammataa Abishee jechuun dhalootaan daangeffame kan saharaan daangeffame kan lagaan daangeffame miti. Abisheen kuta Oromooti. Oromiyaa mara gootota kaleessaa faarsuun hamilee guddaadha waan ta'eef kanarratti
waan xiqqoo danda'anis waan guddaa danda'anis gumaachanii piroojeektii kana waliin taasii galmaan geenye akka waliin gammachuu isaa qooddannu carraa kanatti illee akka fayyadaman jedhee barumsaa kunuunsii qabdaa ameekoonee kan jedhu kun kaayyoon isaa inni guddaan tokko gumaachanii piroojeektii kana waliin taasii galmaan geenye akka waliin gammachuu isaa qooddannu carraa kanatti illee akka sagantaa har'aa xumuruu dura mataa oduun irra deebi'ee sin dhageessisaa. Bulchiisa naannoo Oromiyaa godina Harargee dhiyaa keessatti weerarri hawaannisaa ka'uun ibsamee jira. Godinichis weerara kana to'achuudhaaf carraaqqii gochaa akka jiru beeksiseera. Itoophiyaa keessatti kittaannaa shamarranii hambisuu fi qooda olaanaa fudhataa fi hojjetaa akkasumas qabsooftuu mirga dhala namaaf qorattuu kataan Dr. Boggaalech Gabree kaleessa galgal du'aan boqochuun isaanii ibsameera. Walga'iin 23ffaan kan koree hayyootaaf aangoota gameeyyii mootummaa biyyoota maatiin amantii mormoon qaban kan yuunaayitid isteets yoo xiqqaate ijoollee 6 fi dubartoota 3 meeksikoo gama kaabaa keessatti ajjeefamuu isaanii ministiriin nageenyaa kan meeksikoo fi maatiin jaraa ibsanii jiru. Kanneen ajjeefaman kun maatii Lee Baaron lammii Ameerikaa leellistoota hawaasa amantii mormoon waggaa 10 dura naannoo daangaatti hundeesse sana ta'u aangawoonni nageenyaa kan meeksikoof maatiin dubbatanii jiru. As yuunaayitid isteets keessatti kibxataarraa filannoo ijoon bakka adda addaatti gaggeeffamaa jira. Pireezidaant Tiraamp kaadhimamtoota riippaabilikaanotaaf duula filmaataa gaggeeffamu deeggaraa jiru. Iraan waliigaltee sagantaa nikuleeraa kan bara 2015 tolfame cabsuudhaan warshaan ishee kan Foroodoo jiru keessatti humna maddisiisuuf kan oolu gaaza naquu jalqabuuf kan jirtu ta'uu pireezidaantiin biyyattii Hasan Rohaanii har'a ibsaniiru. Rohaaniin akka jedhanitti gaaza yuuraaniyem itti naqu kun kan jalqabamu roobii boriiti. Waliigalteen biyyoota addunyaa irratti humna guddaa qaban ja'aan Iraan waliin tooftaan waliigalteen tolfatan Iraan warshaa sana gara waaltaa qorannaatti akka jijjiirtu ka gaafatu ture. Iraan daangaa kaa'ame darbuudhaan albuudaa yuuraaniyemii gabbisuu kunuunsuu erga jalqabdee bubbultee jirti. Iraan uggura dinagdeerra kaa'ame kaafamnaan waan hanga ammaatti hojjette marti iddoo sirriitti deebisuu ka dandeessu ta'u Rohaaniin haasawaa televiziyoonaan dhageessanii hubachiisaniiru. Oduun keenya kanuma. raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee haga sa'a 3tti meetir baandii 22 yookaan kiilooherzii 13,765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiilooherzii 10,040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiilooherzii 12,485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.